Ummata biyyaa kam jirtan hundi keessanuu bika jirtanitti dhiyaadhaa isinin jenna. Dhiyaadhaa akkam jirtan. Dhugumatti jajjabaattu bika jirtanitti assalaamu alaikum isinin jecha soomanni akkamitti isinin jira. Warri soomana furtanii ammaan tana gartee xiqqoo hafuura baafachaa jirtanoo akkami jirtan. Dhiyaadhaa eessarraa akka nu daawwachaa jirtanis mana keessatti barreessaa. Magaalaa teessanis biyya teessanis dhiyaadhaa obboleeyyan keenya biki jirtanitti hundi keessanuu dhiyaadhaa isinin jenna. Dhugumatti lolli kuni bikka jirurraa sadarkaa itti aanutti gartee fuula itti aanutti dabraa jira. Dhiiroo qaceloo dhageeffadhaa. Lolli kuni bikka jirurraa fuula itti aanutti dabraa jira. Fuulli amma duraatii fi fuulli edarraa eegale fuula tokkoo miti. Dhiyaadhaa waan ajaa'ibatu deemaa jira obboleeyyan keenya warreen Abu Dhabii jirtan warreen akkasumas guutumatti garteetti dhufuudhaaf teenya keessaafuu warreen Abu Dhabiidhaa fi akkasumas itti dhufna dura seenaa kottaa dura dursoo seenaa. Harka keessaniin taap godhaa share godhaa. Dhugumatti lolli akka malee jabaateeti jira. Fuula addaa hogguun isiniin jiru waan qabatamaan lafarra jirurraa hin isinii himaa jira. Okay? Akkasitti dhageeffadhaadha. Dura dursoo mata dureen arraan tanaa tarraa haasoynu xayyaaronni akka gartee ammana gubba gartanii kuni xayyaara Ameerikaa kan lolaatiif gaaza geessu jechuudha. Akkuma gartee gubbaa kanarra gartanii inni gubbaarra taa'eeti xayyaarri lolaa jala kanatti gartee akkasitti gaaza naqaaf jechuudha samii irratti. Edda galgala Suudi Arabiyaatti xayyaara kana kan gaaza naqu kana habbaa 5 warri Iraan dhawanii balleeysaniiti jiran. Habbaa 5 lafarratti odoo isaan xayyaarri kuni odoo lafarra jiru jechuudha. Okay? Dhiiroo dhageeffadhaa waan inni isinitti himaa jiru. Xayyaara kana habbaa 5 dhawan. Xayyaarota kana isaanii Suudi Arabiyaatti gartee dhaquu ture dheengadde isin garsiisaa ture. Karaa isaan deemanii Suudi Arabiyaa dhaqu jiran. Ammaasis Suudi Arabiyaan afaanii waan feetallee yoo jette lola kana keessaa akka harka qabdu isin himaatiin ture dura sani. Itti aansuudhaan mootummaan Ameerikaadhaa aayilaandii ta warra Iraan tan gartee isaan gaaza addunyaadhaaf irraa hiran eda akka malee dhawaniiti turan. Inumaatu boombii gurguddoo habbaa 16 irratti darbanii bikka gaazaatii fi bikka gartee waraanaa tan jaamtu san barbadeessine jette Ameerikaan. Okay? Akkasuma sanitti saa ammaan tanaa lola jabaatu deemaa jira. Mootummaan Iraan inumaatu gartee ammaan tana miidiyaaleen Ameerikaatutu irraa dubbachuu eegalanii jiran. Misaayiloota warra Iraan wanni takkalleenu samii keessaa buusuu dadhabdee jirti. Akkasumas qabuullee dadhabdee jirti. Israa'el keessa bikka adda akka fedhanitti dhawaa jiranii. Akkasumas misaayiloonni warra Hizbollaatis kan Libanaan irraa dhufu akka malee Israa'el tana barbadeessaa jira jedhaniiti odeessaa jiran. Lolli kun achitti hin dhaabbanne reefuun tana Ameerikaan ummata siidhaa kan Iraaq keessa jiru. Okay? Irraan isinii deebi'a. Ameerikaan ummata siidhaa kan Iraaq keessa jiru. Hundinuu daddaffiidhaan akka biyya gadhiisanii bahan jedhanii ibsa baasaniiti jiran. Inumaatu imbaasii Ameerikaadhaa kan Iraaq keessa kan jiru misaayiloota gurguddaa gubbaarratti hidhaniiti jiran. Misaayiloonni san arraan tana ifatee wanni gartee achirratti hidhamee jiru san misaayil akka ta'e. Garuu guyyaarraan tanaa misaayiloonni warra gareelee warra Iraaq tan Iraan deeggartu. Imbaasii Ameerikaadhaa bikkee hedduudha dhawanii jiran. Tan imbaasii Ameerikaadhaa tan Iraaq keessa jirtu jechuudha. Akkasumas jiddu galeessa bahaa kana keessa bikkee hedduudhaatu dhawamaa jira. Keessaafuu United Arab Emirates irraa poortiilee lameen poortii Dubaay jirtuu fi poortii Abu Dhabii jirtu.
Portii tan Al-Khalifaadhaa fi tan Joharaadha. Takka Joharaadhaan isaa maqaan siidha. Portiilee lachuutu Facebook irratti maxxanseetiin jira. Portii lachuutu toora sanirraa ummanni fagaadhaadha jettee mootummaan Iraan labsiteeti jirti. Iraan isinii deebi'a. Obboleeyyan keenya keessaafuu warri United Arab Emirates keessa jirtan guutumatti if eeggannaa cimaa godhaadha. Poortiilee bikka Gaazaatii fi akkasumas poortii lachuutu irraa fagaadhaadha. Takka sani lamada bikka waraanni Ameerikaadhaa jiru. Takka immoo Ameerikaanonni bikka jiran. Fedhan mana keessa haa jiraatan, fedhan hoteela keessa haa jiraatan, bikkuma isaan jiranirraa guutumatti fagaadhaadhaa yaanii jiran. Itti aansuudhaan bikka kaampaanoota Ameerikaadhaa jiran. Akkuma gartee kalee isinime kaampaanoota Ameerikaadhaa yaanii isaan ede dubbataniiti jiran. Warri Iraan ede dubbatanii jiran. Arra irra deebi'aniiti inumaatu kaampaanoota qofa odoon taane hojjettoota isaaniitii fi bikka isaan dhaabbatan hunda. Reefuun tana fooqii guddoo tan gartee City Banking keessa jirtu. Kaampaaniin Ameerikaadhaa, baankiin Ameerikaadhaa keessa jirtu dhawaniiti jiran. Okay? So, lolli kuni gartee fuula jijjiirateeti deemaa jira guun isiniin jiru. Warri Iraan ammaan tana harka jabeenyaan haleellaa gartee misaayila xixiqqaadhaa odoon taane misaayilota gurguddaadhaan dhawaa jirti. Magaalaa Tel Aviv keessa bikka adda addaa gartee viidiyooleen bahaa jiru, footooleen bahaa jiru nama ajaa'ibsiisa. Akka malee nama ajaa'ibsiisa. Dhugumatti inumaatu warreen mootummaa Ameerikaadhaa gorsaa jiran keessaafuu Trump warri gorsaa jiran akka jechaa jiranitti yoo lolli ammaan tana akka amma deemaa jiru kanatti akka amma baatii tana keessa deemaa jiru kanatti torbaan kana katti fufu yoo taate baatii takka booda guutumaa guututti Israa'el tuni hin jirtu ni dhabamtii jaaniti odeessaa jiran. Okay? Dhiiroo akkasitti quba qabaadhaa. Dubaga egaan akkana jee booda waan hedduu gartee ammaasis reefuun tana daqiiqaa 10 hin ta'u. Okay? Xayyaara lolaa kan warra Israa'el. Xayyaara kana laal daqiiqa 2 oguu poosti godhan. Yoo laaltan hana gubbaarra xayyaara lolaa F-15 reefuun tana dhawaniiti jiran warri Iraan. Xayyaara kana samii irra dhawaniiti jiran akka dhoometti baafatee jira. Kan samii keessatti ol deebuun fakkaatu. Dubagaa tanaa fi oduuleen biraas ni jirti. Dhugatti warreen gartee biyya takka faan nagaafachaa jirtaniif dhuga biyya takka wayii keessa jira immoo biitti gartee amnammaan tana bikka akka malee jabduu irratti xiyyeeffadhee jira. San akkasiin naa quba qabaadhaadha. Maaliif lolli ammaan tana Iraaq keessa, Libanaan keessa, United Arab Emirates fi Qatar, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabiyaa bikka kanatti ammaas gaa Iraanii bikka kanatti akka malee jabaachaa jira. Inumaatu arraan tana mootummaan Iraan akka jetteetti Ukraine lola kanarratti gargaarsa Ameerikaadhaaf goone jettee labsuun isiidhaa san inumaatu akka malee waan gaariidha. Isaanis lola keessatti idaamaniiti jiranii jaaniiti karaa generaalota warra Iraaniin labsii godhanii jiran. Sammaleedhaas abbaa saragaachi itti gaafatamaan ministeera haajaa alaa miidiyaa Ameerikaa irratti arraas dhiyaateeti haasawa ajaa'ibaa gaggeessee jira. Akkasuma sanitti maal jeetin isiniima warreen sooshaal miidiyaarraa hujii basaastummaa takkaa'u gartee hujii intelligensiidhaa hojjechaa jiran
arraan tanas akkuma ede gartee gurbaa warra Iraaniin Iraan yoo nu dhageesse bikka kanaas mee footoo kaafadhaa jee himusan isin himaatiin ture arraas waanuma akkasii taajaa'ibaatti garsiisaa jiran dhiiroo ummanni tiktaakii fi sooshaal miidiyaa irra jiru kuni waanuma addaati hojjechaa jiran. Iraanin bikka kana yoo ni irraanfattanii bikka kanaas yaadaddaa footoo irraa kaafadhaa jaaniti bikka haaree garsiisaa jiran. Anjer jiruma kanaan na ajaa'ibsiise dhugatti warra gartee sooshaal miidiyaa irra taa'ee ifii isaaniitiif goda hunda keessa deemanii GPS'dhaan laalanii bikki kuni waan akkanaati. Asiis gartee irraanfattanii jirtanii jaaniini warra Iraaniif sooshaal miidiyaa irra haa'u jiran. Dhugaan isiniin jaa. Mee isiniin garsiisaa ho'i. Dhugumattuu gartee laala. Amma bikki kuni oomaan keessa jira. Akkuma gartee akkanatti oguun isin irraa siqee isinuu yoo laaltan isiniifuu ni gala wanni kun. Wanni tun waan isin taate amma dura irraa haasofneetti jirra. Biildiingileen akkanaatuun waan isin taate irraa haasofneetti jirra. Qaceeloon laala. Biildiingilee kana ijaaramtu tana hunda laala. Tun hundinuu bikka gartee basaasummaa gurguddoon irraa dalagamtu. Garuu oomaan keessa jirti dhokotteeti jirti. Warreen gaa sooshaal miidiyaa irraa waa hojjetu qoranii baasaniiti jiran. Warra Iraaniin bikka kana hoo akkamitti dagattanii jaaniiniti haareetti gartee arraan tan agarsiisaa jiran. Dhiiroo jajjabaadhaati taaptaap godhaa sheri godhaadha. Qabbana keessaan taa'ee gartee oduu isiniimu jira. Bikkaan ani jirurraa dhugatti intarneet illee xiqqoo rakkoo qaba. Ala gabbeetitiin akkanatti gartee isin hojjaasawaa jira. Saniifuu gartee harka keessaniin taaptaap godhaa sheri godhaa. Koppii linkii godhaa harka kiyya qabbanaa jira. Akkuma nagartan kanatti daddafneeti gartee oduu tana mataa keessa dhoofne anis owwattichi deebi'aati. Harka keessaniin taaptaap godhaa sheri godhaa oduu teenyatti gartee odoochiin dabarre jechuudha. Warreen dhufaa jirtan hundinuu oduu isin dura eegallee dhiyaadhaa ni haasoina waa hedduudha deemaa jira. Waan takka footoodhaan isin garsiisa. Akkuma beeytanitti tiktaakiin kunis nurra roorisaa jira. Roorroo tana gartee dura baatanii nurraa dhorkuu qabdanii garuu harka keessaniin taaptaap gootanii sheer gootanii akkasitti akka jirtan garsiisuu qabdan. Okay? Warreen karaa feesbuukiitirraa ammaan tana dhufaa jirtanis dhiyaadhaa. Inumaatu gareeleen gartee warri feesbuukiidhaa hedduudhaatu na barreessaa ture. Yeroo akkam laayivii dhuftaa dafii seeni si eegaa jirra jettanii. Gara kanaanii laayivii seena jee isin maxxanseetiin jira. Kunoo asin dhufeetiin jira. Duuba gaa wanni gartee na duuba gartan kuni tuni basaastuudha. Basaastuu misaayilaati, basaastuu sagaleeti, basaastuu raadaaraati. Asirraa signaaliin gartee as keessatti isteeshinii kana keessatti ol dabra. Isteeshiniin tuni asirraa fuuteeti takka bahararra takka ammoo sitkoomii gartee kan Ameerikaadhaa kan Qatar jiru. Achitti ergiti. Yoo achiin taane immoo Izraelitti ergiti. Yoo Izrael ga'aan taane karaa gartee Ameerikaatti ergiti jechuudha. Wanni tuni oomaan keessa jirti. Dhiiroo. Waan akkanaa hundaatu deemaa jira. Qophiileen gartee jarreen godhaa jiran tuni waanuma ajaa'ibaati. Dhugaan isiniin jaa. Dubagaa akka gartee viidiyooleen garagaraa garsiisaa jiru. Dhiiroo mee qaceellotti isinillee laala waan duba gartan kana. Misaayiloonni warra Iraan dubbii takka malee bikka fedhe dhaqee okay? Duroonneen isaanii laala akkuma gartee asiinis gartanitti bikka fedhan dhawaa jiranii kan eenyu jechaa jira? Miidiyaa Ameerikaatu jechaa jira. NBC kajaaniin. Hanga danda'an dhooysanii ammaan tana dhooysuu dadhabaniiti jiran. Amma yeroo haqarraa dubbatan. Akkuma gartee nuti irra haasawaa jirrutti jarri kuni xiyyeeffannaan isaanii lola kanarra wanni isaan gaggeessaa jiran waan gartee dhooysanii haqan jirre namaan rakkuu barbaadan san bira dabarteeti jirti dubbiin.
miidiyaan Ameerikaadhaa akkuma beektanitti mootummaa hojii jira, warra Israa'el hojii jira. Lola kana keessatti. Garuu immoo arraan tanaas gartee Abbaasis yaamanii dubbisaati turan. Lola kanarratti. Akkuma gartee kalee irraa haasofne wanni Abbaas jechaa jiru san jechoonni isaa mootummaa Ameerikaadhaa tana hirriiba dhorkaati jira. Warreen lola kana pilaana godhaa jiru, istiraatejii adda addaa gartee gaggeessaa jiru hundinuu lola kanaaf hin qophooyne. Lola nu wajji loluu kanaaf hin qophooyne. Nuti lola kana yeroo dheertuudhaaf qophooyne jirra. Ammaasis yeroo dheertuudhaaf geessuu dandeenya jaaniiti odeessaa jiran. Dhiiroo akkasii quba qabaa addaadhaa keessa gabbu'eetiin gartee waan takka takka isin garsiisa dhugumatti gartee bikki akka malee gartee ammaan tana nama ajaa'ibsiiftu gareeleen warra Libanaan tan gartee Hizballaa jaaniin bikka waraanni Israa'el jaarrate kaampii waraanaa gaara gubbaa bikki kuni bikka gartee Israa'elii fi footoo irratti kaleellee isin garsiisaa ture bikka Northern Israel, Southern Lebanon bikka sanii gaara gubbaarra gartee isaanii kaampii waraanaa achi jaarratee jiru. Gareeleen warra Hizballaadhaa reefuun tana dhooytee bikka kana dhooytee yoo xiqqaate nama 60 fixaniiti jiran waraana warra Israa'el irraa yoo xiqqaate. Okay? Yoo xiqqaate lubbuun nama 60 bikka kanatti baddeeti jirti. Akkuma quba qabdanitti warri Hizballaadhaatis ammaan tana raadaarri gartee misaayila isaanii dhorku tokkollee nu hin jiru. Akka duraanitti misaayila xixiqqaa erguu turan san dhiisanii jiran. Amma misaayila gurguddaadhaan dhawaa jiran. Magaalaa hunda keessa magaalaa adda addaa keessa bikka gartee waraanni Israa'el itti ol seenaa jiruunis akkanatti gartee barbadeessaa jiran. Akka gartee warri Israa'el jechaa jirutti lafti tuni lafa teenyaa Libanaan ni fudhannaa jaaniiti jiran warri Israa'el. Okay? Tana gartee egaa ajendaa isaanii amma dura irraa haasofneeti jira ni yaadattanii ajendaa san gaggeessuudhaaf tan lafa babal'ifachuudhaaf saniif gartee amma lolli bikka hundatti balbalaa jira. Dhiiroo akkasitti irraa quba qabaadhaadha. Pirezidantiin Ameerikaadhaatis reefuun tana kunoo ibsa gartee akkuma na duuba gartan kanatti sooshaal miidiyaa irratti gadhiisee jira. Reefuun tanallee reefuma daqiiqaa 25-30 hin ga'u. Okay? Pirezidantiin Ameerikaadhaa akka jechaa jirutti nuti lola kanarratti biyya Iraan guututti barbadeessineeti jirra. Ikonomii isaanii waraana isaanii inumaatu diineeti jirra. Biitti san gaaza siitillee duraa dhooneeti jirra je'eeti ni yaadatan edda galgala bikka gartee aayilaandii warra Iraan san dhawaniiti turan. Aayilaandiin bikka warri Iraan Kharg tajaaniin aayilaandiin san bikka gartee Iraan gaaza addunyaadhaaf itti geessitu jechuudha. Gaaza kana biyya isaaniitirraa tuubboo keessaan fidaniiti aayilaandii tana geessanii markaboonni gurguddaan aayilaandii tana dhufee achirraa waraabbata. Dubagaa akka jechaa jiranitti akka gartee mootummaan Ameerikaa jechaa jirutti isin himaa jira. Mootummaan Ameerikaa Donald Trump akka jechaa jirutti guututti gartee okay? The United States of America has beaten and completely decimated Iran, both militarily, economically, and every other way. But the countries of a world that receive oil through Hormuz Strait. Strait of Hormuz, inni mo Hormuz Strait je barreesse ni taatiif irra dabarraa fi must take care of the message, the passage, okay? And we will help a lot. So, Presidentiin Ameerikaadhaa wanni jechaa jiru biyyootan addunyaa tanarra jirtan. Nuti dursoo wanni jechaa jiru nuti biyya Iraan guututti dhukkeerraa hafne jirra, barbadeessineeti jirra, waraanaanis ikonomiidhaanis. Okay? Garuu biyyootan gaaza warra Iraanii fi gaaza toora kanarraa barbaadan hundinuu daddafaatiti lola kanarratti nu gargaara hoota gaaza keessan gartee fudhachuudhaaf hirmaannaa keessan garsiisuu qabdanii karaa gartee Strait of Hormuz kana
akka gartee gaasni olii gad deemu nu gargaartanii nu wajjin irratti hirmaatanii banuudha qabdanii jeeti ummata kadhachaa jira biyyootan biraa. Okay? Akkumaan amma dura isin jechaa ture yeroo inni waan akkanaa kana jiru gama duubaatiin bilbilaan biyyootan hedduu gartee bilbilaniiti kadhachaa jiran. Takka sodaachisaati jiran. Yoo isin waan kana irratti nu wajjin hin hirmaanne gaaza gartee asirratti arkachuu bira dabartanii inumaatu nu wajjin illee waa takka illee hin hojjetanii. Akkas jaaniiti biyyootan adda addaa sodaachisaa jiran. Oduun takka akka jettutti mootummaan France eega gartee Donald Trump sodaachise booda markaboota isaanii kan lolaa karaa Strait of Hormuz geessuudhaaf deeman jaaniiti odeessaa jiran. Tuni breaking newsidha. Okay? Durarratti lolli kuni gartee odoon ka'een dura akkumaan isinii himaa turetti warri mana keessa jirtan warri gartee hordoftan chaanala kana warri haareen ta'in ni beeytan. Waan isin jechaa ture jeneraaltichi guddaan kan waraana Ameerikaadha. Chief of Staff in Ameerikaadha. Lola kana qabxii sadii irratti qabxii sadiin akka godhuu hin qabne. Okay? Dubbateeti ture isin jee. Qabxiilee sadeen inni lafa kaaya keessa takka ta duraa meeshaa waraanaa gahaa hin qabnuu jeen lola kana gaggeessuudhaaf. Eenyuun jaa? Trumpiin jaan. Hogguu riippoortii dhiyeessuuf. Okay? Lamada biyyootin addunyaadhaa warreen dur gartee lola irratti nu deeggaran hundinuu amma nu cinaa hin jiranii jeen. Okay? Tanaafi wanni Trump gartee akkanatti waywaachaa jiruuf. Warreen gaaza Strait of Hormuz itti fayyadamtan hundinuu daddabaati koota nu wajjin Strait of Hormuz kana banaa dhiisaadhaa jechaanii jira. Gara biraatiin lola kanarratti hirmaadhaadhaa jechaanii jira. Biyyootten addunyaarra jiran keessaafuu gartee warri Yuurooppiidhaa lola kanarratti hirmaachuun barbaadan. Biyyootten Arabaa kunis lola kanarratti hirmaachuun barbaadan. Okay? Garuu Ameerikaan dhiibbaa adda addaa irra godhaati jirti. Kasaaraan isin hundirra haa dhuftuu nu qoftiin maaliif balballaa jechaa jiran. Okay? Kana dhagayaa jirtan. Warri dhagayaa jiraatan mallattoo naa godhaa. Yoo dhagayaa jiraatan taate mallattoo naa godhaa. Harka keessaniin taaptaap godhaa, share godhaa, copy link godhaa. Where is Jesus? Diada, warri amma dhufaa jirtan hundinuu. Where is Jesus in America? That's a good question. Diada, warri amma dhufaa jirtan hundinuu. The devil is alive. The devil is alive and well. God is good all the time, Jan Beitani. God is good all the time. Diada. Okay. Qabxii itti aantutti dabar. Xayyaarri lolaa kan warra Israel. Okay. Xayyaarri lolaa warra Israel. Reefuun tana. Samii irratti xayyaarota biraatiin. Ammaasis raadaaraanii odoo inni firraa quban qabne. Odoo itti as bahan. Takka immoo raadaara keessa galuusaa qofa ifarke xayyaarri. Amma dura akkaan isin jechaa turetti raadaara san isin garsiisaatiin ture xayyaarrummaan fedheewu. Yoo booksii san keessa seene, booksii akkanaa san keessa seennaan keessaafuu gartee kiiloomeetira 700 keessatti ni barbadaa waan isin hin jee. Fedhu Iraan seenu, fedhu Iraanii alallee haa jiraatu. Bikki irraa seenu san kiiloomeetira 700 taanaan ni barbadaa waan isin hin jee. Dubogaa xayyaarri warra Israa'el kuni F-15 odoo gartee
nagayaan qabajuutiti odoo cahuu raadaara keessa seene. Raadaara warra Iraan keessa. Eega seene ifa isaacha keessa jiru qofa ifarkee akkasitti gartee lat godhan jechuudha. Ibiddaa wajjin baafateeti raadaara keessaa kute. Kufuusaatii fi qubachuusaa wanni beekame takkallee nu hin jirtu. Okay? Garuu immoo dhawoomuun isaa ragaa hojii jirti. Sangartee asirratti isin garsiisuun barbaadu dhawoomuun isaa ragaa hojii jirti. Dhawameeti jira. So akkasitti gartee sana quba qabaadhaadhaan isin jechuu barbaada. Tattiyaantu obboleeyyan keenya akkumaan gartee amma dura isin himaa jirutti mootummaan Ameerikaadhaatis, mootummaan warra Israa'elis, mootummaan Iraanis ummataaf labsii godhaati jiran. Okay? Mootummaan Ameerikaadhaa akka jechaa jirtutti ummanni keenya kan Bagdaad keessa jiran qofa odoon taane guutumaa guututti Iraaq keessa jiran daddabanii akka Iraaq keessaa bahan ibsineefiti jirraa jaaniiti dubbachaa jiran. Maaliif kuni? Eega gareeleen warra shiyaadhaa tan Iraaq keessa jirtu. Guyyaa kaleedhaa dheengadda xayyaarota Ameerikaadhaa dhoon kalee diroona Ameerikaadhaa buusanii jiran. Akkasuma sanitti waraanni Ameerikaadhaa hedduudhaatu Iraaq seenaa jira. Eessa dhaquudhaaf karaa miilaatiin Iraan ol seenuudhaaf tooftaa adda addaa gartee itti fayyadamaati jiran. Kanumaa wajjin guyyaarraan tanaa gareeleen gartee warra Iraantuni warra Iraaq Iraaq keessa jirtu warreen shiyaadhaa kuni lola kanarratti hirmaatanii gargaarsa garagaraatiin inumaatu mootummaa Ameerikaadhaa imbaasii isaanii ta Bagdaad jirtu hogguu 2-3 dhawaniiti jiran guyyaarraan tanaa. Haleellaa isaanii keessa wanni gartee akka malee isaan saaxila baase imbaasii san gubbaa irratti misaayilli hidhamee jiraachuu takkaa immoo raadaarri misaayila buusu hidhamee jiraachuu saniitu miidiyaa hunda gartee akka malee sooshaal miidiyaa gubbaarra nama hedduu haaseessaa jira. Maaliif imbaasii irratti misaayilli hidhamee takkaa'u raadaarri misaayilaa imbaasii irratti maaliif hidhamee? Imbaasiin bikka silaa gartee giddu galeessaa bikka nagayaati bikka dippiloomaasiiti. Maaliif mana waraanaa godhanii jaaniiti namni hedduun irraa dubbachaati jira. Yoo gartee beeytanillee hin beeku imbaasiin Ameerikaa tan Iraaq keessa jirtu imbaasii Ameerikaadhaa tan addunyaa tanarra guddoodhaati. Imbaasiin san yoo xiqqaatte waraana qofa 5,000tu keessa ta'a. Imbaasiidha maqaadhaaf imbaasiidha. Garuu immoo kaampin waraanaati yoo jaanii irra wayyaadhaa waraana 5,000 ol waraana qofa basaastotaa fi gareelee adda addaatiif kana maleedha. Kana maleedha. Special force malee warra intelligence malee. Okay? Warreen undercovery malee. Kana keessaa mootummaan Iraan guutumaa guututti gartee ummanni Ameerikaadhaa kan biyya Iraaq keessa jiranis akkasuma sanitti jiddu galeessa bahaa bikka biraas warree jiran guutumaa guututu if eeggadhaadhaa jaaniiti labsii godhanii jiran. Dubagaa akkuma reefutan isiniin jee pirezidantiin Ameerikaadhaa sodaachisaadhaan pirezidantii keessaafuu gartee biyya Faraans akkaataa inni markaba jiddu galeessatti gartee erguu sodaachisee tureen isiniin jee. Reefuun tana walgahii gaggeessaa turan warreen takkaa'u gartee mootummoota addunyaadhaa kan warra ka Chaayinaadhaa warra gartee Kanadaadhaatii fi Jaapaanii fi Firaansiif kun walgahiin isaanii keessaafuu gartee gareeleen G7 jaaniin tuni ammaan tana daddafaniiti lola Libanaan kana dhaabuu barbaadan. Tooftaan isaan dhufaniin lola Libanaan kana dhaabuudhaaf mootummaan Libanaan beekamtii akka Israa'elii kanniitu barbaadan. Waan walitti hin deemne dhageeffadhaa wanni isinii mu jiru. Waan walitti hin deemne. Beekamtii akka gartee warri Libanaan Israa'elii kannu godhaniiti booda Israa'el lola karraa dhaabduu jechuu. Waan walitti hin deemne jarri kun marii godhaa jiran. Beekamtiidhaaf lola irraa dhaabina waan walitti deemtu
lafa isaanii irratti ammaas gartee Israa'el wanni godhaa jirtu lafa ummata Libanaan saamaa jirti ifatti. Okay? Lafa tana saamteeti lafa isaanii godhachaa jirti. Ummataan lafa tanarraa haadhaa jechaanii jirti. Inumaatu duraan naannoo kanarraa ummataan kaa jechaaniiti lola irra gaggeessaa jiran. Garuu immoo magaalaa guddittii isaanii gartee Beirudis akka malee dhawaati jiran. Nama hedduudhaatu dhume guyyaa irraan tanaa. Dhugattiin isin hin jaa. Libanaan keessa nama hedduudhaatu dhume. So, proposal kanama gareelee tanaatutu as baheen jechuu akka isaan jechaa jiranitti nuti mootummaa Libanaaniin beekamtii Israa'el kannaa fi akkasitti gartee lola kana karaa itti dhaabnu irratti marii goonaa jechaa jiraniin. So, mee isinoo itti yaada dubbiin tuni gartee ni fakkaatti jettammoo maaltu gartee lola dhaabuu fi recognitionii warra Israa'el maaltu waliif fide? Waan akkanaatu deemaa jira dhiiroo. Okay. Dhiyaadha warri amma dhufaa jirtanis oduurra jirra haasawaa jirra. Obboleeyyan keenya kun hogaa akkuma reefuun tana isinii himaa jiru bikki gartee gaaza addunyaadhaaf hiruu irratti sadaffaa taate guddinaan addunyaa kanarratti tan United Arab Emirates jirtu. Balbalaa jirti. Akka malee balbalaa jirti bikki kun. Bikki kun gartee footoon tuni fagoorraa kan kaate. Namni gartee bikka sanitti itti dhiyoo footoo adda addaa kaase ni jira, viidiyooleen qacollo jira. Hoggaa gartee agartan ibiddi kanatti irraa dhaabbata. Okay? Kun arra amma reefuun tana. Reefuun tana United Arab Emirates galgala kana dhawan. Fageenya irraa gulaaltu amma kun asitti ilaala fageenya irraa gulaaltu. Aarum olboo jiru haa hin agartee hanqamta ka aarree kun gurraacha akka ta'e fageenya irraa. Okay? Duba gaa gara kanatti gartee Ayilaandii warra Iraan tana mootummaan Ameerikaadhaa Ayilaandii gartee Kharg jaaniini. Ayilaandiin tuni bikka gartee warri Iraan gaazetti wali qabatee akkasitti gartee tuubboolee tanaan kuma gartanitti markaboonni addunyaadhaa bikka kana dhufee as dhaabbatee akkasitti as gaazetti guutan asiinis dhufee as dhaabbatee gaazetti guutan gaazni kun gartee lafarraa dhufa jechuu. Lafa gartee biyya Iraan irraa dhufa. Ayilaandiin tuni gama gartee xiqqoo malee gama kaabaa gama olii san jirti. Bikka san irraa gartee gaaza fidatanii jiranii mootummaan Ameerikaadhaa edda bikka kana yoo xiqqaatte gartee boombilee gurguddoo 14-15 dhaawanii jiranii garsiisanii turan viidiyooleen garagaraa ammaasis akka gartee gareeleen takka miidiyaa irratti odeessaa jiranitti mootummaan Ameerikaadhaa bikka kana gartee barbadeessiteeti waraana asirraa haaftee yoo waraanni Iraan asirra jiraates waraana Ameerikaadhaa xayyaaraan as qubsiisuu barbaaddii jaaniiti odeessaa jiran. Yoo Ameerikaan gartee Ayilaandii tana fudhatte waraana as qubsiistee asirraa warra Iraan hojii wal lolaa Strait of Hormuz banuudhaaf deemtii jaaniiti gaa namni hedduun odeessaa jira karaa sooshaal miidiyaa gubbaarratti. Garuu immoo Ayilaandii irra yoo qabate gartee namni gaa Ayilaandii irratti gartee yoo kan waraana isaanii buusu taate guututti gartee waraana kana fixuu fakkaatti malee waraanni Ayilaandii irratti bikka gartee dheefa duraa bahu takka illee hin jirtu. Okay? Dhiiroo
wanni gartee ammaan tana wargareeleen takka jechaa jirtu tuni fudhatamanii qabdii isinii fakkaatti. Ameerikaan Aayilandi tanarratti waraana siidhaa buuftee Aayilandi tanas gartee guututti dhuunfattee achi booda gartee hulaa Strait of Hormuz banuu dandeessi. Okay? Waan hin danda'amne yaanni kanaa kun garuu immoo beekaa jarri ammaan tana gartee akka malee desperate ta'anii jiran. Okay? Gara kaaniin oduun Netanyahuun du'ee jettee jaanii gartee odeessan san tan kaleellee waati qorraa haasofne san arrallee akka malee jabaatteetti itti fufaa jirti. Keessaafuu eega gartee oofisni isaa kalee tekstii gartee gabaabduu san maxxansan du'u jiraachuun ni jiraa fi ni du'een gartee it's unconfirmed jaanii hogguu barreessan. Achi booda maasis warra gartee itti dhiyaatu irraa hubannee isin hubachiifna hogguu jaanii waan akkasii san barreessan. Eegaan akkasitti isinii irraa hime booda maal godhanni beeytanii? Warri akkaawuntii isaa tekstii san guutumatti delete godhan haqanii jiran peejirra. Ani immoo screenshot godhadheetin jira. Ani screenshot godhadheetin jira. Isaan ammoo haqanii jiran. Dhugaan isinin jaa. Oofisa isaatiitu yoo jiraatee fi yoo du'e gartee hin beekamne. Ammoo deemneeti gartee laallee isin hubachiifnaa jaan. Oofisni isaa akkamitti akkas jaa. Du'ee jiraachuus du'ee jira jechuudha. Yoo gartee hajiru taate ni jira jaan malee. Du'uu fi jiraachuun hin beekamne hogguu jaan hedduu gartee ibiifuu akka du'ee jiru mirkaneessu jiran jechuudha karaa biraatiin. Namni hedduun gartee katabbii sanirraa akka malee irraa odeessaa jiran. You wanna see the text message or his tweet jechuma? You wanna delete guru bad? I think I might have deleted it. Numa jirti don't worry, ni mbasa. Telefona yekesa jira nan ni mbasa fagonde itu. Okay. Loluma kana keessatti wanta keessa garsiisuu barbaada. Okay? Qaceellotti gartee akkaataa lolli kun itti deemaa jiru isiniif haa galu waan inni gartee isin barsiisu isiniif himuu barbaadu keessa. Okay? Qaceellotti dhageeffadhaa. Bikki gartee Aayilandi correct amma jaaniin tuni bikka kana jirti. Lafti tun akka jirtutti Iraani. Okay? Kun hundinuu Iraani jechuudha. Aayilandi tun as jirti. Gama kanaan Kuweeti, Saudi Arabiyaa, akkasumas Qataaris gadi taane jirti. Senegaltee United Arab Emirates toora kana jirti. Bika gartee amma Dubai jiru. Okay? Wanni gartee amma duro isinii himaa ture kan gartee defensiin Israel takkaa'u gartee biyyootan Arabaa kana Iraan irraa eende jetteeni Ameerikaan gartee warra biyyootan Arabaa kana itti shawwaddee keesse. Warra biyyootan Arabaa kana ni shawwadde jechuun hin danda'amu. Ni beekaatitti dhiisanii. Yoo akkas jennee irraa yaada. Maaliif jarri kun beekaa gowwaadhaa miti. Warri biyyootan Arabaa jiru kun warri biyya gaggeessaa jiru kun gowwa. Namni cinaan gartee jedhu kun gowwaadha. Ruuza malee uummata kan beekan. Maarree malee hin beekan. Jinni no. Ni beekan. Jarri kun they are capable of understanding. Biyyootan adda dhaqanii warra barate. Okay? Garuu humaata akka godhuu hin danda'an. San akkasitti yoo fudhatan irra gaarii. An akkasii yaadaadhaan isin jechuu barbaada. Humaata akka godhuu hin danda'an. Okay? Garuu immoo ni beekan. Dubagaa mootummaan Ameerikaadhaa wanni isin goote. Asirraa eegalteeti, Dubaay irraa eegalteeti, kana hunda gartee fiinxaa kana hunda Qataariin akkasitti ol baatee ilaa Kuwait, okay? Sistema gartee difeensii ka godhu kana hunda irratti ijaaran akka jirutti. Okay? Kan gartee Patriot misaal kajaaniin, taar kajaaniin,
akkasuma san gartee warreen defensi gartee hedduudha. Isaan kun gartee torba moo saddeeffaadha adda addaa jechuudha. Hoggaa gartee asii dhoomu ati naannuma Iraan kana bikkuma fedhe irraa hogguu dhoome gartee jarri kuni odoo inni bahara irratti asiin baane daddafee beekee information Israelitti erga. So misaa'ila akkanaatitu dhufu jira. Bikka kanarraa ka'ee ispiidiinsaa kana bikki inni dha'uudhaaf deemu tilmaaman bikka kanaa kanaati ja'amameeti kan gartee himuuf. Wanni gartee kana hunda keessatti nama ajaa'ibsiisu. Mootummaan Iraan waan kana hunda qo'atteeti jala teessee eegaa turte. Hunda isaanii jala teessee eeggattee gaafa gartee amma guyyaan dhufeef torbaan lameen kun jechuudha. Isaaniif dhuyinumatti gartee akka aruuzaatti eeggachaa jiran. Jala ta'anii. Kana hunda gartee kana hunda akka jiruutti barbadeessan. Laal humaata kana bimne lafa gurraachoomsanii jiran. Footoolee gartee asii eegaa amma saatalaayitiidhaan footoo kaataniin qabasanii garsiisa boodarra. Kana hunda gartee kaampiilee asirra jirtu kaampii waraanaa asirra jirtu kana hunda akka jirutti barbadeessanii turan. Amata 20 ol mootummaan Ameerikaadhaa jara kana hundaan bar isin Iraan isinirraa eeguu fi kana hunda jaaru jirraa yaaniin. Garummoo isaan Israa'el irraa eeguudhaaf. Isaanii miti. Gaafa kan mirkanoite dubbiin san gaafa gartee Qatar dhoomte. Qataras jirtiimi. Gaafa gartee warri Israa'el Qatar dhee. Misaailonni kuni Qatar irraa maaliif uummata akka illee eegin maaliif uummata akka illee gadi hin buusin odoo gartee misaal sistamiin as jiruuti Qatar tun dhoomte. Akkasitti gartee hubadda. So yaada gartee warreen Arabaa kuni ummata doofaadha ummata kan beekan maarreedha onneen qaban jinniidha yaanii namni hedduun gartee yaada adda addaa ni dhiyeessa. San hundinuu dogoggora akka keenyaatti. Ni beekan amata meeqaan ta'e meeqa biyya san keessa galaa jiran kaampii waraana akka taate ni beekan. Akkasumatti meeshaalee adda addaa achii keessa ijaaramaa jirus ni beekan. Cinaan dhoo'isaadhaan ni godhan. Ameerikaan waa hedduu gartee dhoo'isaadhaan gooti. Ifiifuu wanni takka ni jirti. Ta gartee boodarra hogguu Iraan dhoo'ite warrummaan Suudii faanuu ka ijaan arkaniitu jira. Warri Qatar ka ifii isaaniitiif arkaniitu jira. Amma Qatar keessa yoo xiqqaatte kaampii waraanaa 4 jira. Beekamtu. Okay? Tan beekamtu. Tana keessa maasis bikka gartee kaampii dhoo'isaatu jira. Bikka gartee sistemoota adda addaa kaayan, sistemoota basaasaa jechuudha. Warri Iraan bikka sanillee ni beekan. Wanni gartee Ameerikaadhaa fi Ameerikaan gartee kanatti Raashatti aara qabduuf takka keessa. Bikka gartee kaampiileen teenya ta dhoo'isaa jirtu warra Iraaniif himanii koordineetii kannanii fi bikki gartee isiin san jirtu jechuudha. GPS irratti koordineetii kannanii fi akkuma gartee rafa jara reefuun tana isin garsiise warra gartee koordineetii maxxansee jiru. Bikka kana kana gartee koordineetiin isaa kanaatiti warri Iraan footoo kaafadhaadha yaanee oguu garsiisan. Jarri warri Raashaadhaatii fi warri Chaayinaadhaa akkasitti koordineetii kannaniifiti jarri koordineetiidhaan bikka san hunda dhawanii jetteeti Ameerikaan aaraa jirti. Laal. Kaampiin duraanuu beekamtuudha. Warri Iraan yoo dhees wanni gartee itti aartu takka illeenuu hin jirtu. Okay? Wanni gartee amma Ameerikaan Raashatti aaruu barbaadduuf kaampiilee isaan ta dhoo'isaadhaa dha'uu isaaniiti. Saniitu gartee isaan akka malee miidhaa jira. Kaampii dhoo'isaadhaa jechuudha. Ta'inumaatu gartee mootummoonni biyyootan isaanii keessaa hukuman qabne jechuudha. Okay? Dubaga akkanatti kana hubadhaadha. Eegaan gartee akkana isiniin jedhe xayyaara kana laal. Xayyaara kana keesii 135 kajaaniin xayyaarri kuni gaas isteeshina deemu. Gaas isteeshina samii keessaati.
Gaaza fe'ateetuma akkanatti xayyaara lolaa kanaaf samii irratti gartee geessaaf jechuu. Okay? Ede galgala xayyaara kana habba 5tu dhoomee jira. Saudi Arabia keessatti. Okay? Saudi Arabia keessatti xayyaara kana gartee habba 5tu dhoomee jira. Haaga kam jettan? Kan duraan Ameerikaan lola kanarratti gartee nu gargaara jaanii walitti qabanii biyya Saudi Arabiyaa geeffatan ede galgala qofa habba 5 barbadeessanii jiran. Okay? Dubaga amma gartee karaa dubbii jabduu arraan tanaatti achi gargalla. Dubbii jabduun arraan tanaa Iraan irra deebitee ammaan tanatti xiyyeeffannaan keenya eega gartee Ameerikaan bikka gaazaa keenya dhawan booda nuti bikka gaazaa kan jiddu galeessa bahaa keessa jiru hundanii dhooynaa jechaa jiran. Dhiiroo qacoloo dhageeffadhaa. Booda gartee maaliif gaazni qarshii 200 ta'e hin jeeyinaa. Iraan akka reefuun tana jechaa jirtutti bikka gaazaa takau gartee portii markaba gaazii gartee addunyaadhaaf hirtu jechuudha. Hunda isaaniitu gartee inni dhooynaa jechaa jiran. Hunda isaaniitu. Okay? 500 numa taabee yoo gartee lollu kuni akkanatti baatee takka kadeemu taate shakkii malee 500 numa seena gaazni. Okay, biyya teenyatti beenzila jechuudha. Beenzila kan gaaza gartee nuti gaazii jennaani beenzila jechuudha. Kan makiinaadhaa, naaftaa waan akkasiiti. Okay? Akka malee qaaloodhaaf deema, akka malee. Maaliif gaazni kuni yoo magaalaarra hin dhufne kan gartee lafarra jiru gahaadhaa miti. Nam tokkollee nu gaaza gartee hedduu walitti qabateen hin taa'u. Namni hundinuu gaaza gartee waa xiqqoo gartee riizarvii keessa kaanii ta'anii garuu immoo hogguu gartee daranuu bitan riizarvii guuttataniitu maqaan magaalaarra geessan. Tanaafi gartee amata dabre yeroo kana gaazni akkasitti raakishee ture. Yeroo kana raakisheeti ture. Amma xiqqoo malee dachaa ta'eeti jira. Xiqqoo malee dhibbeentaa 90 akkas jijjiirameeti jira. Eeguma lollu kun eegalamee dura lolo dura eegalame waa xiqqoo jijjiiramu. Duba gaa arraan tana gartee mootummaan Iraan wanni isin godhaa jirtu isin hundaafuu ifaa haa ta'u. Bikka kana ni dhooynaa jaaniiti if dura dubbatan. Sa'a muraasa booda bikka akkasii san dha'u jiran. Tagaazaa tana ani obboleeyyan keenya isin warri gartee tiktaakirra jirtan kuni yeroo takka viidiyoo warra mootummaa Itoophiyaa keessa hojjetu or warra fedheellee haa ta'anii viidiyoo isaanii natti ergitanii mee waan kana akkam jettee akkamiin yaadda wanni isin jettu tun dhugaadhaaf jettanii viidiyoo akkasii natti hin ergina. Yaa obboleessa na dhiisa. Booda jiraa hojii waliin na diruu deemtanii. Dubbii gaazaa tana harkeetii yaadadhe. Namtittii takka yoo viidiyoo siidha harkuu beeytanii harkuun dhabdanii namtittii wayii takka ani hin beeku namtittiin waan isin dalayduu fi hunda kana. Garuu immoo akkaataa gartee infleeshina Itoophiyaatii fi maaliif gaazni qaalee fi jinni teessee haasoyti. Yeroo biraatiin itti dhufa yoo gartee barbaachisaa ta'e garuu immoo waan infleeshinaatii fi akkaataa mootummaan Itoophiyaadhaa maallaqa itti kuffisaa jirtuu fi rakkoo Itoophiyaadhaa amata dabre yoo yaadattan isinii himeetiin ture tilmaameetiin turees inumaatu yeroo akkanaaf akkana idduutti maallaqni Itoophiyaadhaa ammaan tana qarshii 140 jira. Yeroo akkanaatti qarshii 160 ta'a. Yeroo akkanaatti 180 ta'a. Yeroo akkanaatti gartee gabaabdutti 200 keessa seenuun oolu jee isinii himaatiin ture yoo yaadattan warri mana keessa jirtan yaadachuun ooltan jeetiin abdadda.
ifattiin dubbadde jira waan sanirra. Inflationinis akkaataa inflation itti dalagamaa jiruu fi akkaataa maallaqa itti kuffisaa jiranii fi inumaatu gartee rakkoo karaa biyya teenyaa dhufuudhaa teessu waa'ee ikonoomii irratti dubbadheetiin ture. Okay? Viidiyoo akkasii san faanatti ergitanii waan biraan hin dubbachisiisinaa. Naftittiin uumaa jettee gartee Itoophiyaa keessa inflation hin jiru jechuu jirti. Itoophiyaa keessa inflation hin jiru. Yaa way miskiina miciyyoon. Anyways, bira dabarra amma topica keenya deebina na dhiisa. Dhugatti yoo Itoophiyaatti gartee gaasni arraan tana liitirri tokko qarshii 80 ta'e, okay? Itoophiyaa fa'aa keessatti torbaan dhufurraa eegalamee 140 ni ta'a. Okay? Shakkii takka illee hin godhina. 140, 160 akkana ni ta'a. Lolli kun akkana deemnaan. 300 ni taa'etaniimi. Laal inumaatu amma gartee isin wanni amanuu hin qabne takka. Mootummaan lola kanaatu gaasa nu qaaleessee oguu isin hin jette hin amanin haasan. Maaliif waan walitti hin deemne waan waliin baadhanne. Amma mootummaan gartee dhuga lolli kun waan jijjiira kana raasonneeti jira. Ammoo akka gartee silaa mootummaan jechuu barbaadde sanitti irraan jijjiiru. Okay? Durumaanuu silaa gartee maallaqni Itoophiyaadhaa gatii qabaatee xiqqoo jajjabaa ta'ee akkasitti gartee durumaanuu isummaan silaa kuffisuu baatanii akkasumas lola adda addaa ta'ee fi expeditionii gartee waa bituudhaa fi maallaqa facaasuu fi hedduu liqeeffachuu kana hunda gartee silaa godhuu baatanii. Maallaqni Itoophiyaadhaa xiqqoo wayyaadha. Okay? Ifiif odoo humaa takka illee hin qabne ifiif waan hin qabne irratti liqeeffattee darunuu deemtee gartee san maallaqa san waan biraatti bittee akkasuma sanitti ikonomiin biyyattiidhaa yoo gartee hin dandeenye ifiif yoo produce hin goone rakkoo hamtuutu dhufa. Okay? Waan waliin baadhanne jechuun waan akkasiiti. Abbiyyummaa namnummaan fedhee gartee odoo maallaqa hin qabaanne deemtee magaalaa dheeytee huccuu iidaa bitattee waan nyaattu nyaattee akkasitti hin jiraatu odoo maallaqa keeshaan qabaanne. So waan akkana kan hundaatu jira. Garuu immoo mootummaan ammaan tana carraa kan itti fayyadamanii bar gaasa wanni nu qaaleesse lolaa jechuudhaaf ni danda'an ni godhaniis. Okay? Maaliif biyya akka isaaniitti akkasii beektanii. So akkasitti son quba qabaadhaadha. Wanni gartee an immoo isin yaadachiisuu barbaadu obboleeyyan keenya warreen gartee United Arab Emirates keessa jirtan naannoo adda addaa warri jirtan irra deebiitiin isinii hima jarri kuni poortii irraa fagaadhaadhaa jechaa jiran. Naannoo poortii irraa fagaadhaa jechaa jiran takkasani lamada bikka waraanni Ameerikaadhaa jirurraa fagaadhaa jechaa jiran. Bikka mana jireenyaa naannoo mana jireenyaa gartee residence area jechuudha. Naannoo mana jireenyaa keessaa yoo waraanni Ameerikaa toora san kan jiraatu taate biraa fagaadhaadhaa jechaa jiran. Okay? Okay? Yes, it is still expensive. But they are trying to blame the current conflict between Iran and Israel and America. Okay? The gas will be more expensive. More expensive. It won't. The demand will be high enough because there is no enough gas out there. Nobody is reserving gas. Okay? Maal jette abdii baale? Maal jette balezarii? Oh, why gas is okay? Arja, it's good. Like Gafi Baridu Havde, this is a good question. The reason why gas is the main point in this conflict, gas drives everything. Okay, if you have expensive gas, that will also make food expensive, production expensive,
anything to do with producing, whether it's manufacturing, transportation, logistics, you name it. Everything goes with gas. When you have cheaper gas, then you can produce cheaper product. Okay? That's why gas is a main focus. And not only that, gas is a commodity. Okay? It's a commodity. It's a traded commodity in the whole world. Lal wanni gartee namni hundinuu gaazarratti xiyyeeffateef, okay? Akkaataa gartee ammaan tana addunyaan itti jirtu, yeroo ammaan tanaatti addunyaan itti jaaramte tuni gaazaa hojii walitti hidhaadha. Okay? Gaazaa hojii akkamitti walitti hidhaadha yoo jettan gartee fakkeenyaaf waanuma feete godhuudhaaf gaaza si barbaachisa. Makiinaan gaaza malee hin deemtu. Kan gartee makiinaan namaan deemtu taatu, meeshaan deemtu taatu waanuma fedheewu. Meeshaa tana waan gartee raa risoorsii takkaa'u gartee waan lafarraa baaftu haa ta'u, huccuu haa ta'u, waanuma fedheewu haa taatu hogguu produce gootu. Wanni itti oomishtuunis gaaza. Okay? Yoo gaazni hin jiraanne akkamii olii gad deemtaan? Yoo gaazni qaalii ta'e transportationii gartee qaalii ta'uu qaba. Wanni ati tolchitus gartee qaalii ta'a. Kun hundinuu gaazaa hojii walitti hidhaadha jechuudha. Okay? Tanaafi ammaas gartee gaazni kuni ikonomii addunyaatti hojiin ilaalama, waliin madaalama. Fakkeenyaaf doolaarri Ameerikaadhaa gaazaa hojii walitti hidhaadha. Okay? Saniif gartee maqaa'u petrodollar jaaniin. Petroleum dollar jechuun hami. So gaazaa hojii walitti hidhaadha. Bitaa gurguriin waan addunyaa tan hundinuu. Okay? How many what? How many are there yet? How many what? Okay. Tanama asuman dhiibneeti irra dabarraa. Ta Iraan gartee isinii meetiin jira. Wanni gartee Iraan dubbachaa jirtu. Gabaabinatti kun olaal bikka gaaza warra Iraan dhawaniiti ibiddi kun irraa qabachaa jira. Okay? Ibiddi bal'aan amma na duuba gartan kuni bikka gartee Islandii warra Iraan san Kharg Island jaanin san achi dhoomaniiti eda dhoomanii akkana balbalaa jiran. Tanaafi nuti amma booda xiyyeeffannaan keenya bikka gaazaa kan ollaa keenya hunda jiruus, kan Israa'el jiruus, kan Iraaq keessa jiruus laal hundumaa'u ni barbadeessinaa jechaa jiran. Irra xiyyeeffannee. Okay? So, oduun takka akka jechaa jirtutti, mootummaan Ameerikaadhaa yeroo ammaan tana namni biraa gartee biyyootan biraa karaa keessaafuu Raashaan faan amma Raashaan waan gartee karaa lola kana dhaabuu irratti Ameerikaadhaa wajjin marii eegalteeti jirti jaan. Wanni isiin Raashaan jechaa jirtu nuclear gartee takkaa'u centrifuge kan warri Iraan tolfatanii jiran san akka gartee warri Iraan juutti ilaa 60 enrich goonee jirra jaaniiti dubbachaa turan. Dubagaa ammaan tan Ameerikaan akka jechaa jirtutti centrifuge kana ilaa hanga gartee nuclear itti ijaaruu danda'anii enrich godhanii jiranii. Saniifuu akka jirutti gartee nu harka kaayanii booda takkaa'u gartee fuudhanii Raashaa kannanii Raashaan barbadeessuu qabdi. Jaaniiti mootummaan Raashaadhaa centrifuge warri Iraan harkaa qabu nuti gartee akka isaan nu kannan ni goonaa hogguu nu harka gale nutu barbadeessa. Tanaafuu isin lola kana dhaabaadhaa jechaanii jiranii Trump wanni kuni fudhataman qabu jee jira jaaniiti odeessaa jiran. Okay? Garuummoo isaan dura warra Iraan kan gartee lola kana dhaabuudhaaf fadhinnaan qabaatiin maaliif nuti haasa'u godhuu dhiisaadhaa dura dursoo yoo gartee marii godhuu ka barbaadan taate nu dha'uu dhaabaa jaanii jiran. Okay? Nu dha'uu dhaabuu qabdanii waraanni Ameerikaas keessaa deemuu qaba naannuma san keessaa guututti jaaniiti yaada isaanii labaa kaayanii jiran. So waanuma kana gartee kaniin isiniif himuu barbaadu kan
itti dhufna bikka gartee negotiation irratti. Yeroo qacoloo laala. Magaalaan Tel Aviv galgala kana akkana fakkaatti. Reefuun tana odoon ani live ol hin beekne jechuudha. Magaalaan siidhaa akkana fakkaatti. Tanaafi gartee warreen Trumpii gorsaa jiran akka jechaa jiranitti guutumaa guututti gartee yoo lolli kun hin dhaabbanne taate Israa'el akka jirtutti lafarraa dhabamuudha teessii jechaa jiran. Ifiifuu lafa xiqqoodha. Misaayilonni gurguddaan gartee warri Iraan kuni hoggaa gartee samiirraan bikka dha'uudhae naannoo san hunda waliin balleessaa jira. Bikka takka qofa balleessaa hin jiru. Amma gartee hogguu kanatti asii biildingii guddootan hogguu dha'u toora kana hunda gartee yoo xiqqaattee bulookii 2-3 hunda gartee waan hunda balleessa. Kana hundaatu deemaa jira. Akkanatti bikka hedduu dadhabaa jiran. Okay? Dubaga eega gartee xayyaarri Gaazaa kuni kan Iraaq keessatti dhawamee kufe isinii himee miti. Ni yaadatanii waan isin hin jee xayyaara gartee ka Gaazaa akkanatti xayyaara lolaatiif Gaazaa hannu Iraaq keessatti dhawameeti kufeen isin hin jee. Mootummaan Ameerikaadhaa immoo teknikaaf jecha kufee jaan. Takkaa'ummoo teknikaatu isa tuqee teknika gartee ifi oduun takka teknikaa jecha kufee jaanii oduun takka immoo isaan lameen kanaatutu walitti gufatee jaan. San irraa haasoo inni isin himeemi. Okay gaa. Tanaafin isin hin jaala teknooloojiin ammaan tana akka durii miti. Waa jettee nama dhooysuu hin dandeessu. Yoo mootummaa Itoophiyaa taate malee. Mootummaa Itoophiyaa qofaatu waanuma ijaan agartuu tana gartee si shawwaddee si kijibdee wanta gooti. Garuu maappiin laalamma maappii kana guututti laala. Maappiin kun Iraaq jaamii asitti agartanii Iraaq jaamii mee laala. Xayyaara amma Iraaq irra deemu jiru ni agartanii. Xayyaara Iraaq irra deemu jiru ni agartanii hin jiru. Xayyaarri Ameerikaadhaa kan Lola kunoo asiin deemu jira laal. Bo'omee qoba qiyya laalaa bikka kana laal. Xayyaarri gartee yeloon kuni yeloon akkana sarkila irra godhe kana ni agartaniimi. Yeloon kuni xayyaara Ameerikaa xayyaara Lolaati. Samiirra ka jiru jechuu. Egaa wanni gartee isin akka gartee ifa isin hin ta'u barbaadu yoo gartee xayyaarri teknikaaf jecha Iraaq irratti haa kufu taate walitti gartee takka ifi isaaniitiif walitti gufatan taate achirraa meesuu dirqamni ni jira. Achuma keessa olii gad deemtaa yoo fedhe akka feetetti haa dirqamni ni jira. Dirqamni hin jiru jechuudha. Maaliif irraa meeyite ammaan tana? Waan sodaa ta'eef jecha waan gartee naannoo kana keessa deemuun sodaa ta'eef jecha asiin irraa meeyitee akkasitti gartee biyyootan Arabaa dhaqu jiranii jechuudha. Saudi Arabiyaa fa'a. Okay. Ifaa miti. Ifaan waan isin jechaa jiru. So Khalee gartee waati qorra dubbannee jira. Xayyaarra keenya gubate maali gufatee tokko fee takka immoo teknikaaf jecha kufee jaanii gartee hogguu dubbatan dhawwamuusaa himuu diduudha. Garuu gaa yeroo ammaan tana teknooloojiin lafarra guuttee jirti. Bika gartee xayyaarri deemuu hunda kanatti jala teessee laalta. Yoo gartee transporter isaanii cufan malee kun amma kanatti isaanii gartee border Iraaq gama jalaatiin deemu jiru jechuudha. Jidduu gartee lola asiin irraa maqanii Iraaquma guututti gartee irraa maqanii deemaa jiran. Dhiiroo san akkasitti quba qabaadhaadha. Duba asirratti gartee waniin isinii himu akkuma gartee duba gartan kanatti saatalaayitiinis ifa godhaa jirti. Markabni Ameerikaadhaa kan lolaa okay. Xayyaaronni markaboonni gartee kan gareelee humna waraanaa Ameerikaadhaa Marine
fuudhee karaa Iraaq deemuun jira karaa jiddu galeessaa isinin jee halee isin himaa ture san. Okay? Gruppii gartee xayyaaroon markaboonni gruppiin isaanii the amphibious jaaniin. Okay? Amphibious ready group warri jaaman ifi isaaniitiif markaba sadiif keessaa qaban akkuma gartee amma dura isin himaa ture san markaboota isaaniitii wajjin kunoo karaa Thailandii gartee Asia irraa dhufaa jiran. Okay? Akkuma gartee asirra na yoo gartan bikka kana jirame qomna kiyya. Okay, bikka kana jira laal isaan as jiran. Bahararra jechuun. Akkanatti kunoo addunyaan gartee space irraa bikka markabni gurguddaan jiru hunda nama agarsiifti. Tanaafi waa dha'uunu hedduu sabloo taatee jirti. Okay? Markaboonni kuni karaa dhiyaatiin gartee Kaalifoorniyaadhaan kutanii tachiin shirjaanii gama gartee Eeshiyaatiin dhufaa jiran jechuudha. Eessa deeman? Jiddu galeessa bahaa dhaquu deeman. Lola kana gargaaruudhaaf jechuudha. Lola gartee ammaan tana akkanatti finiinaa jiru kana. Dhiiroo na dhagaa jirtanii mi? Na dhagaa jirtanii? Warri amma dhufaa jirtan harka keessaniin taaptaap godhaa. Na dhagaa jirtan. Okay. Oduu ajaa'ibaa takka gartee taniin dhagee isinis gaawwan ajaa'ibaa takka isin dhageessisuun qaba. Oduun isin biraan deemne. Micaan kuni warra Iraani. Okay? Waraana Iraani. Dhiiroo qajeeloo dhageeffachuu jirtanii. Micaan kun gartee mee ilaala waraana Iraani. Eessa jira isinii fakkaatti? Boordara gartee Iraanii fi Iraaq jidduudha. Achii hojjechaa jira waraana inni. Sanii gartee hogguu dhukaasa dhagee. Abbaa isaatti bilbileeti. Abbaa kunoo naannoo keenya gartee dhukaasa akkanaati jira. Maaliin godhaa jeen abbaadhaan. Abbaan isaa maal jeen ni beeytanii? Karaa mana kiyyaa hin dhufinii achuma taa'iiti biyya eegii jeen. Okay? Laal. Hogguun gartee itti hime akkana kunoo dhukaasaatu jira maal jee gartee hogguun itti hime. Inumaatu gartee niu hirrifanne. Odoo yaaddelle ati nagee qabdaa takkaa gartee rifatee nagee qabdaa waa takka illee odoon jiin gartee. Okay? Shakkii takka malee barlaal. Ati immoo karaa manaa akka hin dhufnee jeen. Achuma taa'ii hujii ta'e gaggeessii laal. Yoo duutus duuteedha dubbiin. Okay? Son, you better not run home. Jarri kuni akkana muratee jira dhiiroo. Xiqqaan guddaan murateeti jira. Wanni isaan godhaa jiran tuni waan sabloo isinitti hin fakkaatin. Tanaafi gartee waraanni isaanii ka addunyaan hundinuu gartee akkanatti kunoo mooyaa jirtan. Dhugattiin isiniin jaa sooshaal miidiyaa kanarratti deeggarsi waraanni Iraan akka malee guddaadha. Akka malee. Tolega, I think oduu tana xumuraatiin godhaa. Dubagaa arraan tana waan ajaa'ibaatitu gadhiifame. Okay? Akkuma gartee na duuba gartanitti dafeetiin irraa dabarsaa qaceelloon laala. Wanni gartee samitti ol garagalee jiru kan hunda laala. Okay? Qaceelloon laala. Warri gartee tiktaakii kuni naman fedhu waan akkana warra agarsiisuun fedhan. Okay? Jarri ijaan agartan san hundinuu waraana Yamaniitu meeshaa isaanii lolaaf qophaa'uu isaanii garsiisaa jiran. Viidiyoo ajaa'ibaa godhaniiti gadhiisan har'aan tana. Okay? Taakka jaa. Mootummaan Iraan isaanis kaampii waraanaa tan lafa jala jirtu. Kaampii misaayilaa tan lafa jala jirtu. Sanirraa
Viidiyoo ajaa'ibaa tolchaniiti gadhiisan. Jarreen kuni sa'aa takka keessatti viidiyoo gadhiisan. Okay? Akkasumasan warri Hizballaatis viidiyoo ajaa'ibaa dalaganiiti gadhiisan. Isaan sadeenuu yeroo takka viidiyoo kana gadhiisan. Mootummaan Yaman ila ammaan tanaa lolan seenne. Lolaaf qophii irra jirraa jechaa jiran. Okay? Misaayilota san warri Yaman kasaanii alafaa jiraa'u alafaa gabbaasanii kanneen isin garsiisan gartee ala bikkisan. Akkasitti kunoo tiraakan gurguddaa saniin gabbaasanii samitti ol garagalchaniiti viidiyoodhaan bar viidiyoo isaanii silaa laaltanii akka malee nama ajaa'ibsiisa. Okay? Warri Iraan wanta fakkaata viidiyoo gartee mana sinimaadha. Mana sinimaa gartee movie futuristic gartee movie fuulduraa gartee movie lolaa kan fuuldura gartee gana amata meeqa booda dalaguudhaaf ta'an. Biyya mana sinimaa keessa addunyaa irra hin jirrean wanti gartee akkas fakkaata lafa jala wanni isaanii kaampii waraanaa lafa jala dhugaan isin hin jaa misaayiloonni achi jala jiru gurguddinni firraa dhiisa. San hunda viidiyoodhaan garsiisaa turan warri Iraan. Amma dura ittiin fayyadamnee nuti gartee amma nu oowwaa jiraa jechaa jiran. Lolli kuni amma nu oowwaa jiraa. Ilaan ka gartee jara kana ol babaafnee dhodhoofnu jaaniiti garsiisaa jiran viidiyoo irratti. Warri Hizballaatis akkasuma. Wanni isaan garsiisaa jiran. Kun hundinuu ammas wanni ajaa'iba namatti ta'u arraan tana bahuu isaati. Hundinuu zaata akkatti ilaal. Beekaa. Akkana fakkaatutti wanni arraan tana gadhiisaniif duuti ayatullaadha. Arraan tana torbaan lammaffaadha. Taakka jaa. Eegalolli kun irratti eegalame torbaan lammaffaadha. Ammaasis misaayilota gartee warra Izraelii fi kan Ameerikaan gartee naannoo jiddu galeessa bahaa kanatti hidhan hunda barbadeessaniiti jiran. Bikka fedhan dhawan. Kun hundinummaas nuuf oowwee jira gartee nuuf mijaawee jira ammaan tana inumaatu gartee ammaa kalolo seennuu jaanii gartee dhaadachuu isaaniiti. Okay? So, gara kaaniin mootummaan warra England UK'n dhooysaadhaan odoo didduu odoo dhooysituu lola kanatti hirmaachaati jirti. Dhiiroo akkasii quba qabaadhaa. Mootummaan Faransiis odoo gartee fadhinnaan qabaanne lola Ameerikaatiin takkaa'u gartee jechoota hamaa Trump juuniin isaanis lola kanarratti hirmaachaati jiran. Okay? So, akkuma gartee amma naannoo kanarratti gartee maappii kanarratti agartanitti kaniin maappii reefu isin garsiise sanitti tokkuma tahee garuu immoo ifatti gartee biyyoota akkamiititu akkuma gartee asirratti indeksii asirratti koo ilaaltan gartee US, UK fi France jaa bikka gartee waraanonni isaanii jiran jechuudha gabaabinatti. Okay? So, reefuun tana duruuniin dhumarratti illee jechaa ture. Reefuun tana garuu immoo mootummaan Iraan United Arab Emirates duruu itti bilbilanii
bikka Ameerikaan itti dhokochaa jirtu biyya teessan keessa ni barbadeessinaa tana nuu quba qabaadhaadhaa jaaniin. Okay? Tan kaampaanoota Ameerikaadhaa isinii himeetiin jira. Waraannan Ameerikaadhaa haganda keessa dhokochaa jiru. Ka hoteela keessa jiruu miti. Ka hoteela keessa jiru hunda isaanii ni beekan. Haganda keessa dhokotee jiru. Residential area warra jiru. Bikka sanis ni dhooynaati nuu quba qabaadhaadhaa jechuun jiraniin. Akkana jechuun maali? Daddafaatii waraana Ameerikaadhaa ganda keenya keessaa bahaadhaa ja'anii. Okay? Naannoo ummanni keenya jiru keessaa bahaadhaa. Siviiliyaanii gartee siviiliyaanii keessatti akkan dhokonne barbaadan. Maaliif? Isaan gartee isaan dhoofne yaanii booda ummanni gartee akka irratti hin dhoofne barbaadan. Okay? Dhiiroo akkasitti san hubadda. Tanaafin isiniin jaa warreen gartee biyyoottan Arabaa kana keessa jirtan akka gartee if eeggannaa gootan ogguun isiniin joo. Aboo samiin akkamii garagaltee aboo. Allah. Yeroo misaa'el kuni bu'u reefuun tana waan ajaa'ibaatituun waan ajaa'ibatiin arge. Ummanni bahareen kuni lubbuu isaanii tana gurguraniiti kannanii misaa'el samiirraa itti gayyaa'u jiru kana itti gabbaanii gartee Allahu Akbar jaan. Hangam takka gammachuu akka qaban akka gammadaa eeggachaa jiran. Namni sala gartee dhokoteeti bikkarraa dhokoteerraa faa hogguu gartee wanni misaa'elli kun gabbu'ee faa yoo gabbaatee ilaalte barra koodhaa miti. Isaanii misaa'elli roobsu jiruu viidiyoo san sila isiniin garsiisa. Misaa'elli roobsu jiruu ala dhaabbatanii bar naannoo isaanii bu'u jira misaa'elli kun. Allahu Akbar jaan. Akka gammadan ni iyyan gammachuu keessa. Warri bartee they are celebrating jaanii gartee irraa barreessan. Laal bahareen tun. Oh, why Australia send the soldiers? I'll give you a good answer. The reason why Australia send the soldiers toward the Middle East is one, the Israeli regime. Afanin untatinya. Wanni gartee warri Israel or Australian waraana karaa jiddu galeessa bahaana ergaa jiraniif gabaabinatti waan yarri Yahudaadhaa isaan kana gartee akka warra Yahudaa jibbu godhanii jiran. Yoom baatii muraasa dura yeroo gartee xiyyaan jara islaamaa tokko kanatti nama hedduu Awustiraaliyaatti ajjeese jaanii gaafa gartee viidiyoo irraa godhan takanii yaadattanii kan gurbaan islaamaa dhaqee jara xiyyaa bahara irratti maali bishaan irratti gartee uummata bashannanaa jiru fixe jaanii yoo yaadattan dubbii shororkeessaadhaa san ni yaadattaniimi. Dubbiin shororkeessaa san ha godhees warruma Israa'el. Okay? Garuu namtichi Islaamaa san tapha isaanii geema isaanii duraa balleeyse dhaqee gartee namticha uummata fixu jiru dhaqee qabuunsaa san duraa balleeyse filmii isaanii. Okay? Dubagaa achi booda gartee maqaa badaa Awustiraaliyaadhaaf kannaniiti jiran jechuun maaliif Awustiraaliyaan yeroo lolli gartee Falastiin gaggeeffamaa jiru kana dura dhaabbachaa turte. Gargaarsa warra Israa'eliif erguu hin turre. Nuti lola kanarratti hin hirmaannu gargaarsa hin erginu jaaniiti didaa turan. Dubbiin tun hundinuu walitti dhaabbatti beeka. Okay? San booda Yahudaan wayii rafti. Tooftaa tanaanii warra gartee Awustiraaliyaadhaa karaa gartee galt trip jaaniini galt trip isaan godhan. Badii biyya isaanii sana godhaniiti ifumaaf biitummaan gartee akka badii keessa seentu ifumaaf gartee jarri kun seedaanu miskiina numaatu gartee isaan gargaarutti hin jirre jettee akka waan wantaa gootu jechuu. Okay? Duba ammaan tana sababa sanitti ammaan tana maal godhaa jiran jechuu. Akka gartee isaan badii sanii wajjin lola kanarratti hirmaachuudhaaf.
inumaatu gartee dura dursoo markaba ergaa jaaniin waraana ergaa jaaniin maallaqa ergaa jaaniin meeshaa waraana ergaa jaaniin waa hedduu jaaniin okay kanuma gartee warreen isa dura dhaabbachuu prime minister kee dura prime minister isaaniitis garummoo ammaan tana gartee sababa sanii fi lola kanarratti hirmaachisuu barbaadan guututti akka hirmaattuun fakkaatu Australiyaan takkaa lolteetis hin beektu. Anyways, akkas fakkaatti dubbiin ta Australiyaadha. Tanarraa dubbannee jirra. Okay. Let's see. Dubaga guyyaarraan tanaa akkuma gartee na duba gartan kanatti Abbaas Aragaachiidha miidiyaa Ameerikaarra dhufee haasawa jajjabaa godheeti jira dhiiroo. Jaarsi kuni yoo numaa gartee biyya tanaaf ani filannoodhaaf hin caajee pirezidantii biyya tanaatiif hin caajee mooyuun oolu. Akkaataan inni waan Ameerikaan lola kanarratti godhaa jirtu. Irra deebi'ee arraan tana maal jechaa jira? Mootummaan Ameerikaadha. Okay? Ede galgala yeroo gartee bika Islandi warra Iraan san hogguudhawan. Okay? Tunisilaawu breaking news ida. Islandi san hogguudhawan Abu Dhabi irraahi misaayilli san dhoomee je dura durso. Dhageessanii waan isin jechaa jiru. Dubbiin gartee achitti hin dhaabbanne haasoon isaa qabxiilee hedduudhaaf keessaa qaba. Okay? Dura dursoo Ameerikaan wanni isin qophooyteef lola kanaafi malee lola dhaabuudhaafi miti. Lola kana maqaadhaan gartee negotiationa fadhimaarree jinnii jaaniiti yeroo gubaa lolaaf qophaawaa turanii. Nuti immoo dhugumatti gartee lola kana dhaabuudhaafi hojjechaa turre. Ammaan tana garuu immoo hogguu gartee isin Nikulara jaanii takkaa waan biraallee hogguudhaan durumaanuu dhugaarratti gartee hundaawanii hin jiranii jeeti dubbachaa jira. Okay? Kana keessatti Ameerikaan yeroo ammaan tanaa biyyoottan ollaa kana akkasuma sanitti warreen gaaza gartee jiddu galeessa baatirraa bitatuu fi Chaayinaa fi garee biraatiinis ikoonomii isaanii kanarratti dhiibbaa guddoo godhuu barbaadanii. Okay? Okay? Kanagaa guutumatti gartee akkaataan inni gartee itti deebisaa jiru. Mootummaan Ameerikaadhaa inumaatu gartee biyyootan jiddu galeessa bahaa kana akkaataa gartee security addaa itti jaaranii takkaa'ummoo itti godhanii booda gartee Iraanii fi Chaayinaa fi garee biraatirraa itti dhoorkanirraa haasawaa jiranii. Wanneen kun hundinuu ammaan tana akka gartee manaamaa ta'eetiin mul'achaa jira. Durumaanuu isaan kun biyyootan Arabaa kanarraa wanni isaan barbaadan maallaqaa fi gaaza qofa malee eegumsa isaanii kan yeroo dheertuutii miti. Okay? Kana hunda jeeti gartee irra deddeebi'inumaatu gartee kaam nama mootummaa Ameerikaadhaa wanta godhaa jiru jechuudha. Politikaa isaanii ifatti gartee gannaqaa jiru jechuudha. Okay. Let's see. So, dubbiin takka gartee Abbaas Aragaachiitirraa inni arraan tana irra deebi'ee dubbate tan gartee waa'ee Nikularaati. Okay? Akka inni jechaa jirutti nuti waan Nikulara gartee kan irrich goone yoo xiqqaate waan kiiloo 440 ga'u ilaa hanga gartee 160 irrich goone jirra jeeti dubbata. Garummoo warri Ameerikaadhaatii fi Israa'el waan nuti jenneen kana fuudhaniiti garagalchanii akka gartee nuti boombii 10 itti ijaaruu dandeenyu takka immoo boombii 10 itti ijaaruu dandeenyu boombii godhuudhaaf qophiirra akka jirru jaaniiti dubbachaa jiranii. Ani takka akkas hin jenne yaanni kun gartee isaanumarraa dhufee maaliifi waaniin ani hin ji'in na afaan kaayuu barbaadanii jarri kun barnoota hin qabne moo inumaatu gartee loluma kana gaggeessuudhaafi akkanatti gartee yaada kiyya kana jijjiiranii jeeti gaaffii ajaa'ibaa kaasaa.
inumaatu gartee isaanuma hundaa'u gartee jara kan hundaa'u akka gartee warra sammuu hin qabne warra ifumaafu lolumaaf qophaa'aa jiru godheeti dhiheessaa jira jechuudha. Okay? Gara kaaniin micaa gurbaan eda isiniimaa ture. Eda galgala ni yaadatanii kan gartee warra Iraaniin. Iraan kunoo Israel bika kanaatti gartee waa dhooyfachaa jirti. Dhaqaatiti bika kana dhawaadhaa jedhee gartee takka footoo kaafadhaadhaa koordineetiin bika sanii akkanaa jedhee himaa ture jee kaniin isiniimee ni yaadataniimi. Yoo yaadattan taate maqaan isaa gartee Iitan jaaniini Iitan Levins jaaniin TikTok irra jiraachuun oolu. Garuu immoo X'n akkaawuntii isaa guutuutti duraa cufeeti jira. Sababa viidiyoo san inni maxxanseef. Viidiyoo edaa saniif jecha. Okay? Sana akkasitti na quba qabaadhaadhaan isiniin jechuu barbaada. Obboleeyyan keenya oduun ammallee Prime Minister warra Israel Netanyahuun du'ee jiraa jettu san akkuma jabaattee itti fufaa jirtiin isiniin jechaa jira. Social meediyaan miidiyaaleen biraatis akka malee gartee inni du'ee jiraa tana murteeffataniiti inumaatu gartee karaa shakkii keessa seentee irraa odeessaati jiran. Arraan tana reefuun tana Israeli security meeting iraatu ture. Akkuma gartee mootummaan Ameerikaatis warri Iraanis godhaa jirutti haalata lolli gartee guyyaa arraan tana itti gaggeeffamaa jiru yeroo miidiyaadhaaf ibsa godhanii jechuudha. Okay? Walgahii tanarratti yeroo hedduu Netanyahuun bika kana ta'a. Netanyahuun jidduu tana taa'eeti akkasitti defense ministertichi kana generaalonnis isaan cina ta'aniiti ibsa miidiyaadhaaf godhan yeroo amma duraa jechuudha. Garuu arraan tanaas kunoo akkuma haleedhaas akkanuma ture. Dheengaddaas akkanuma ture. Akkuma gartee asirra gartan kanatti Netanyahuun hin jiru defense ministeraatitu walgahii tana gaggeessaa jira. Takkaa'uun ministeera gartee ittisa biyyaa jechuudha. Kanarratti gartee oduun Netanyahuun du'e jaamtee gartee namni hedduun amma irraa odeessaa jiran kuni akka gartee oduu dhugaa taateeti mul'achaa jirti. Ani dhugaadha jechuutu hin jiru beekaa. Dhugaa tahaati jirti. Dura dursoo haasawa ture. Takkaa'u gartee ruumara ture duraan. Amma immoo eega gartee inni qaamaan TV irratti bahe yoo xiqqaate torbaan tokko olii jechaa jiran. Okay? Viidiyooleen dheengaddaasan akka jirutti AI jechaa jiran. Okay? I hope that explains yoo gartee wanni kun ifa sinii ta'e akkana fakkaatti. Obboleeyyan keenya akkanatti gartee naa hubadhaadha. Oduun teenya ta'arraan tana fakkaatti. Anis gartee oduun as taa'u qabbantee na fixee jirti amma oliin galaa. Booda walitti deebinaa dhiifama yaa bishaan dhuguun danda'u amma soomanarra waan hin jiruuf jecha. Garuu naa yaaduu keetiif galatoom. Naa yaaduu keetiif galatoomii. Laa warri mana keessa jiru dilli kun shaayillee dhuginaan hin jenne. Garuu gaachanaan keessan akkaan soomana jiru ni beeytanii. Nu bira gartee guyyaadha amma dura. Galatoomaan isinin jaa dhugatti lolluu kuni galgala kana marsaan 46 galgala kana eegalti. Irraan isinii deebi'a. Marsaan lola gartee ammaan tana deemaa jiru kuni marsaan 46 galgala kana eegalti. Eegalteeti jirti. Misaayiloota hedduudhaatu gartee biyyoottan Arabaatii fi akkasuma san karaa Israelis roobsuudhaa ta'a. 48ffaa thank you. 48ffaa irra jirra ammaan tana. Okay? Ni yaadattaniif durso marsaa duraa marsaa lamada akkas surreemi amma 48ffaa irra geenye jira. Lolli kun akkanatti jijjiiramaa jira dhugaan isiniin jaa. Loluma miilaati gaamma kaafe. Ameerikaan lola miilaa godhuudhaaf akka malee qophaa'aa jirti. So akkasitti quba qabaadhaadha booda gartee yoon danda'e arra inumaatu Minnesota gartee barafa ajaa'ibaatu dhufaa jiru jiranii warri gartee quban qabaanne quba qabaadhaa boru gartee nam tokkollee nu gabba'uuf hin taa'u
barafni ammati qoboode eegalu jira. Garuu warri gartee bika qabbanaa jirtan hundinuu oowwa soomana irraa gartee barafarraayis karaarraayis bahaadha. Jiraadhaa isinin jenna. Warreen gartee biyyootan fagoo jirtanis yeroon tuni gaa isiniif yeroo silaa gartee xiqqoo hafuura baafatanii takkaa'uu bashannara jirtanii itti jajjabaadhaadha. Walit deebina nagayannaa jiraadha. Warreen gartee viidiyoo akkanaa kana arkuu barbaadan booda gartee gabbuusee karaa yuutuubiiniin kaayaa. YouTube irra dhaqaatitii laalaadha guutumatti. Share godhaa gama saniinis koomentiitti godhaa warreen subscribing godhin subscribe godhaa gama kanaanis dhiiroo follow godhaadha subscribe godhaa viidiyooles gartee laalaatii walii ergaadha akkasitti gartee saniin jabaadhaatiin gargaaraa isinin jenna hundi keessanuu galatoomaadha dhuftanii gartee kanatti oduu dhageeffachuu keessaniif waan haaree dhagoo keessaniif kana keessa gartee nuuti jijjiirama tokko gartee jijjiirama mataa keenya irraa waa barree yoo gartee fuuldura ifillee gartee waan deemaa jiru kana beekuun gaariidha akkaataa gartee waatti jijjiiru takkaa'uu gartee nuutis warra poolitikaadhaan jajjabaadha akka taanu sanirratti xiyyeeffachuudha hundi keessanuu ammaaf nageenyaa jiraadha.